jara keenya nama hedduun karaa kasaaraatti wal waamuu jirra. Wanni nuti walitti harkisaa jirru faahisha garaagaraatti wal waamuu jirra. وتعاونوا على البر جدني رسول ربي والغرغاري كرا خيريت جدن ملي ولا تعاونوا على العثم والعدوان مع سيارة تلات الرت ولين غرغارين جدن رسول ربي كرانوتي ولتيامنو يا جرا خين همو منا دغيسنيت مين على غفدو تكجو ويراسني بوا بكنوتي را والواما جرو ايه سجرا خين آخر الزمان هما خنا خيسا آخر الزمان هما خنا خيسا kottu kara quraanaa jechuu dhiifnee kottu kara muuziqaa konsortii yoo ta'e konsortii moo maal jettan sin maqaan siyyuu naan galtu'an gara sanatti wal waamuu jirra waan sila quraaninii fi hadiisni dhabamsiise waan sila gumnee addunyaarraa galchinu san deebiftanii haaromsiiftanii biyya garaagaraa keessatti waan sana ho'isuu jirtan ittaqullaha haysumaa kunta rabbiin sodaadhaa bakka jirtanutti rabbiin sodaadhu yaa namni maqaan kan kee islaamummaa si keessa jiru yaa namni islaamummaadha jettee maqaan islaamummaa si keessa jirtu islaamummaan si keessa jirtu gaafa ati konsortii jettee bakka zinaatti bakka dubartiinii fi dhiirri wal makatee taa'ee achi keessatti wanni ati gaggeessitee maallaqni ati yaaftu wallaahi laa baarakallahu fiikum rabbiin barakaa keessa isiniin kaa'in waan shari'aadhaan hin hojjetamneen alatti namni waa dalagaa keessan dalagattanu laa baarakallahu fiikum rabbiin barakaa keessa isiniin kaa'in duniyaa keessan keessa barakaa rabbi isiniin kaa'in aamin na jalaa jedhi wallaahi maaliif irra hedduu faahishaa agar irra hedduu waan fokkattuutti wal kaasuu jirra malee waahi rabbitti wal kaasaan jirru haqiiqatti dhugaa rabbii walitti himna irratti wal harkisuun hin ta'u jara keenya nama hedduu nama silaa rabbiin qajeelche nama rabbiin silaa maqaa muslimummaa kennateewu maalitti wal waamaa jira jara keenya muuziqaan mana zinaatii miti bakki muuziqaa bakka zinaatii miti bakki kamri'ati dhuddu waan rabbi ajaje dubartiidhaan ikhtilaaxa ta'anii wal makamanii shari'aa rabbii cabsuun waan rabbi nu ajajamu waan rasuul rabbi nu ajajan alayhi salatu wassalaam kana keessa jirra jara keenya aakhiri zaman keessa jirra gaafa ilmi nurraa ol fuudhamtee ergamaan alama alayhi salatu wassalaam gaafa ilmi nurraa fuudhamtee wallaalumni babal'atee jedhan mallattoo guyyaa qiyaamaati jedhan ulamaan namarraa dhukkubsachuu namarraa du'uun gaafa ilmi nama keessa dhimte wallaalumni gaafa gurguddatte irra hedduu waan kana mokkoroo kanaatu guyyaa qiyaamaa sababaa guyyaa qiyaamaa namatti taati jedhanii kanaaf isinirraa gabaabsaa ربي نوها ملكيسو ربي هدايا نوها كنو توفيق ربي نوها كنو استقامة ربي نوها كنو كنافي أستاذ تقول قدات الديراني بارك الله فيكم إيفمنا قداتي جزاكم الله خيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استجب دعاءنا ودعاء المسلمين يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء المسلمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو عبيدة أكسي جزاكم الله خيرا التتركان فدا ما شاء الله الفاتحة أستاذ أحمد التفوفايسي أستاذ أحمد التفوفا إشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مالك أستاذ أبو بيد مال سكيسني نجفتي في هاتي سكان أستاذ محمد نجفتي جولين كي كان نجفتي جريتني أنا كي كان شافرا مو شافرا جن ربوسا تو كجرتي غاسين ربوسا وتي ملي إذا نوقف تجرتي جولين ثم زنا فازفاو في الجملة ثم زين ما أولدن مزين غرسا أولدن ثم زين خلتا في أولدن رب التاقبل رب التاقبل الجملة ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله أقاسيك رب سن الراحة جالتون دم كيسان جنا مرة قبدني أسترتن أجفتوني في وري قسم سجنتاج جيسا جرتن ربيني سن الراحة جالتو ربيني سنا غرغارو علمي دمان كمنه علمي أكبهرا كدبة من نمني كأجفت من قوفمني علمي حكمة قبل ربي سني أدبل نو أدبل والمان ربي نو أدبلو ربين أبا مذهبه أبا حديثة أبا تفسيرة ربي نو أقول ترجمان القرآن ربي نو أقول دا يا ربي نو أقول
ما شاء الله بچو تكو نجي اوكيني يولي ناس كيسا جيران كن obboleettii ta'anii yookiin obboleessa ta'anii yookiin haadha ta'anii yookiin haadha manaa akkasuma taatanii bucuu tokko isin gorsa. Gorsa kee kan illee tuffatinaati murtii kee kan isin ilaalinaati beekumsatti kee kan isin ilaalinaati maalirraan isin yaadachiisu barbaade beektu akkuma rabbiin wadhankir fa inna dhikraa tanfa'ul mu'miniin mee isin yaadachiisa inshaallah waan tokko fakkeenyaaf bultii ijaarrachuu keessatti rakkoo qabna moo hin qabnu hedduun keenya rakkinni nama hedduu waa'ee bultii kanarratti inni bultii ijaarrate yoo jaarsaa jaartii waliin jiraatuu keessatti rakkoon danqaan tokko hedduu ta'ee akkuma walitti dhufanitti adda ba'uun illee immoo karaa ta'ee mu'allaqaa rakkoon hedduu rarra'ee jira jechuudha gidduu kanatti. Maaltu waan kanaaf sababa ta'a jechuurraa dubbanna inshaallahu ta'ala. Maan kana wanni sababa ta'u ka bultii namaa diiguu kana heddummeessu. Ammas ka bultuma ijaarrannaa kana keessatti jalqabuma rakkoo fidu kun mee akkam rakkineen biran jiru waan jedhuraaniyye. Fakkeenyaaf har'a jarma shamarranii kanarraan jalqaba irra hedduu jara baay'ata waan ta'eef kan qeerroon baay'ee ganaa miti. Har'a isin irraan jalqaba bultii tokko yeroo ijaarrattan la jara keenya. Kaatanii bultii tokko ijaarratuudha nama tokko yoo jaallattani yoo nama tokko jaallattanii bultii wajjin ijaarratuu barbaaddani meegaa fi isin gaafadha. Gurbaa tokko waggaa sadii naasofsiise waggaa lama naasofsiise bultii waliin ijaarratuuf hin deema mee du'aa inaa kadhaa jettani. Fakkeenya gaafii isin gaafadha. Maalirraa jaallattan gurbaa kanarraa? Soomana isaati moo? Salaata isaati moo? Quraana isaati moo? Bifa isaati moo? Shanyii isaati moo? Qabeenyaa isaati moo? Gaafii dhufa gaa dirqama. Maalirraa irraa jaallatte jedhamtanii yoo gaafatamtan gaafii isaa ofumaaf isinii deebisa. Hedduu keessanii yaaboo hin dalagatalleedha. Wallahi waa salaata kana isaa salaatuun garree waktuma salaataallee gizee hunda annin argaa isaa salaatuun arguu isaa masjiida deemuun arguu isaa jumaa raquu hin arguu. Fakkeenyaaf hin jedhama bara isaa jumaallee raquun arguu garuu immoo isallee hin jaallee maatii isaallee hin jaallee wal barreeni bultii waliin ijaarratuu deemaa. Akhlaaqa immoo hin qabattan haala waan haalaa immoo haalli isaa bareedaadha. Garuu diinirraa ganan beekuufaa jettani. Ngolfin Samiira. Ngolfin dhugaadha dubbiin kun. Haala hin qaba jettani. Asirratti bakki isin keessaa digoorii goolii ofitti galchitan maa inni beektan isin? Goolii heddi isin ofitti galchitan. Akhlaaqa qabaan yoo salaata qabaate. Amala qabaan, bifa qabaan, qabeenya qabaan yoo salaata qabaate. Nama salaata hin salaanne tokko kaateetuma bultii haaraa waliin ijaaruu dhiisiiti. Bultuma haaraa lafaa kaatee tokko lama jettee waliin ijaaruu dhiisaati. Dogongora shamarran keenya qabdan guddaan keessaa tokko kanadha. Ka waliin ijaartee qabdu sanuu yoo inni tokko hawwati naman salaanne taate yoo inni naman salaanne ta'e akhlaaqa qaba namaan jechuun gaafa inni salaata qabaate. Nama salaata hin qabne kan lafa kaatee haalli isaa hin jedhamu. Duniyaas hin dalagata jechuun dogongora keessan guddaa keessaa isa tokko jechuudha. Dogongora keessan guddaa keessaa isa tokko. Wani deemee illee dhiibbaa guddaa isin irraan ga'aa jiru tokko waan akka kanaati jechuudha. As keessatti tokkoffaan rakkoon keessan hamaan tokko bakka ofirraa ilaaluu dadhabu. Hatta nama salaatuuf naman salaan illee adda baafattaniittiin wajjin bultii ijaarrachuu dadhabuun keessan hirrina sammuu keessanii naaqisaatu aqliin wadiin jedhan san keessaa tokkoon jedheen isin yaada. Maaliifanii isii kana si yaadachiisuu barbaade rakkoon keessan lammataa ittuma fufeetanii isinii imaammas rakkoon keessan lammataa kaadanii nama tokko wal jaallattanii bifa kamiin lakkamma jenne kanan keessaa waan amala isaa keessaa waan jaallatan hin jaalladha. Hiriyaan qabdanu, abbaan qabdanu, obboleessan qabdanu namuma tokko nama lama nama ittiin amala nama kanaan mari'attan maaliif dhabdan? Bultii ijaaruu dura.
Maali bultii keessan bultuma hannaa qofa taagise hunda hannumaan dukkaan dhossumaan dhossaatti maaliif fixattan? Bultii jechuun xaafaa. Nama gana yaaboo jaalladhe hiriyaa haqiiqaan nasihaa godhee lafa qat godhee lafa sii kaa'u. Yaaboo nama gana jaalladhe. Mi'a amallisaa akkanan irraa arga. Namni kun bultii naa ta'amoo naan ta'u meenaa fi jettanii nama akkaataa safaa bareechee beekutti fiddanii. Qat godhinaa kaa'ii miina si hanaa godhi maaliif hin jenneen. Jettan dhumeetuma eeguma faa waan taatanii reef lafaa kaatanii eeguma qilee meeqa seentanii mana tokko fayyaa dhabdanii horii dhabdanii waa meeqa dhabdanii kaatanii reef eega buloo kamtanii reef dhuftanii rakkoo keessan himattu. Jalqabatti maaliif tartiiba kanaan hin deemne? Utuma bultii waliin hin ijaarratiin. Gaafa inni jaalala si gaafatee bultiin barbaada si waliin ijaarrachuu jedhe amala isaa irraa aga tokko fattashte miti nama isa dhiyaatus barbaaddattee nama sirriitti waa isaa beeku. Gaaf tokko dubartiin sahaabaa tokko rasuula rabbii dhufte alayhi salaatu wassalaam. Rasuula rabbii dhufte sahaabaa nama sadiin na kaadhimate jetteen nama sadi jetteen. Tokko keessaanyuudha Muawiyaa bin Abi Sufyaan fa'i. Nama lama maqaa jiraan beeku. Nama sadii tokko na kaadhimatu na barbaada. Mee isaan keessaa eenyuun naaf filta yaa Rasuulallah jettee erga rabbitti dhufte. Jara kana sadan keessa mee eenyutu irra naaf gaarii naa himii yaa Rasuula Rabbii jetteen. Jennaan Rasuulli alayhi salaatu akka jedhaniin bakka kanatti illee hanqina isaa rakkina isaa aybii isaa himuun jedhan shari'aa islaamaa keessatti nama komiin ta'u jedhan. Ilaa inni keessaa tokko jedhaniin maqaa jaraan qabanne amma abaluun sun ulee baay'isa jedhaniin. Nama reebbaa kana baay'isa jedhaniin. Abaluun sun immoo indognooma qabeenya kanan waa dubartii tarkan diriiruu jedhaniin. Abaluun sun immoo miskiina faqiira jedhaniin. Sadan kana keessaa akkasii ta'u si beekaa jedhaniin. Nabiin aybii jara tokko tokkotti hime. Namni tokko yoo dhufee bultii ijaarratuudhaaf dhufee aybii isaa himuun komiin ta'u jedhan. Waan inni qabu himanii nakki namni kun siin ta'u kana qaba. Bultii siin ta'u jedhanii himuufiin hamiin ta'u komiin ta'u jedhan. Hin himeef nabiin alayhi salaam. Inni sun dogna inni sun immoo hulee lafan kaa'u. Inni sun immoo miskiina faqiiraa waan qabu ka keessaa filatu si beeka jedhaniin nabiin alayhi salaam. Filadhu kasii ta'u si beekaa jedhaniin. Ittiin mari'atte caalaa halqii namaatiin nattee mari'atte jechuudha. Irra caalaa halqii namaatiin nattee mari'atte hayyee jettee kasiidhaaf ta'u filatteetti heerumte jechuudha. Eega rakkoon argamtee qofa dhaqanii dur rakkootti dirgimin jedhan. Inni sadaffaan rakkoon guddaan isin qabdan ammallee bultii tokko ijaarrachuuf ol kaatanii ilma namaanuu mari'achuu dhiiftanii rabbiin illee mari'anne ammas. Nabiin alayhi salaatu wassalaami istikhaaraatti nama ajaja. Hadiisa Jaabir ibn Abdillah keessatti Jaabir ibn Abdillah ka jedhe yu'allimuna al-istikhaara kamaa yu'allimuna min suuratin من الكتاب حكا سورة كتابة قرآن نبرسيس تقضي استخاران علم نبرسيس نحفظيس جرى رسول ربي عليه الصلاة والسلام جابر بن عبد الله كان جرى نبرسيس برجة استخارة كانت دي نياد أمري ساقة جبيس جرى رسول ربي عليه الصلاة والسلام كيسدو سلاني استخارة كده نبرباجسو جزي فودا في هيروما أتكرا قلتي نما توقو خان نافدا أمونان تاو أتيتي قلتي تما درقيمة جتة كاتي بودا بورا ربي كيتي مريرت استخارات مرجود ربي وفيتي مريجود أتي وضعتي فصلى ركعتين رقم لما صلاة يجنا أركان كي جلس معي التلفوتي اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت هذا الأمر فيسمى حاجته حاجة مقاداته قربا كانت هيرمون يا ربي يو خيري كناف قبطي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي جددوا أي كده يوم خيرنا بن كم ندي يا ربي نرادي بسي جروكي يا كيت معاشك يا كيست دينيك يا كيست عاقبة أمريك يا كيت خيرنا بن كم نيوتي فاصرفه عني واصرفني عنه إذا نرادي بسي أنا اللي سرادي بسي جددوا ربي جت كانت دبته يجودا نبينا عليه الصلاة والسلام نمني بها كناني وانت كمرته إتقال جد نبينا أبدا لن يندم إن شينا وجد شينون تقول ستنفونا ما كانت تيجد شينون النفو جد بها كنانا من اللي بلتي هجارة تنغا توقع
eega bultiitti seentanii rakkoon gurguddaan hawwan keenya gaa warra bultii ijaarratan gidduu keessatti immoo argamu irraa dubbanna ammoo. Dhaxxanii bultii ijaarrattanii haadha manaa jedhamtaniittu haadha ilmaanii haadha ilmaa haadha intalaa jedhamuu jalqabdaniittu ollaa keessatti beekamtanii taraa namaa galtanii maatii horattanii amma gaa nama waa yaadu tokko taatanii dhaxxanii jiruu keessatti seentaniittu. Keessaa rakkoon hamaan ammasii gizuma hunda waan qananii lafa kaanii rakkina qofa lakkaa'uudha laal. Wamaa qananii hunda ijji keessan hin argitu mashaqqaa qofa gad lakkaa'u. Mashaqqaa qofa rakkina qofa gadi tarreessu. Hundaa miti hin jirti dubartiin gadi rabbi isin irraa haa qabu. Rabbi najaa isin haa baasu. Maal nuti yoom namaan qixxaannee beennama. Yoom akka namaatti maalma osuma jiru waakkachuu osuma jiru innal insaana lirabbihi lakanuud kanuud jechuun jedhan ni'imaadhuma rabbii kana arguu dadhabanii wama rakkina ta'e qofa kana arguu wama rakkina ta'e qofa lakkaa'u isa rabbi isa biraa qabu hunda dhiisee dilmi namaa kun isa rabbiin isa biraa qabu dhiisee isa bakkeetti achi gadoodu isa kaa'u dhiisee ni'ima rabbi isa bira jiru dagateetuma waman jirre qofa barbaadu kaasatan dubartiin bakka kanatti. Fakkeenya seenaa Nabi Ibraahimii fi Ismaa'ilii fi haadha manaa Ismaa'il gidduutti deeme yoo fudhanne Nabi Ismaa'il alayhi salaami bultiin mana isaa diigamee ture. Sababni maal inni Nabi Ibraahim alayhi salaam Shaamirraa gara Falasxiinii Makkaan dhufe. Gaafa dhufu ilma isaa Ismaa'iliin hin argine haloola deemenni. Mee ayina zawjuka jedhee meerra jaarsi kan kee jedhee gaafate. Manan jiruu jetteen mee wanni keessummee san isin biran jiruure maal nyaata wayin qabdan abboo jiruun mashaqqaa jetteen jiruun mashaqqaa ofii fuula rakkina keessa jira jetteen waa keessummeessuu mitiiti jetteen bo wanta rakkinuma qofa gaditti lakkoofte waan kananii dhiifte jennaani waggaa idhaa raja'a zawjuka waggaa jaarsi kee deebi'a jedheen gayyir atabata baabika jedheen ulaa barrii mana keetii kana jijjiiri jedhittim jedheen salaamataatti naa qarayiti barrii mana keetii kana jijjiir ofirraa jedhin jedheen bo laa jar shamarranii bareechaa dubbii kana gadi qalbeeffadha. Inuma dhufe Ismaa'il haloola isaatii dhufe wayita kana foole abbaa isaa beeke eenyutu dhufe irra jedheen abboo jaarsa bifaafillee fokkataa wayiti dullacha wayi dhufe ol seene nyaata dhugaatii akkaataa keenya irraa nu gaafannaan jiru mashaqqan jedheen jetteen bo. Maal siin jedhee jennaan fasallama alayka sirra salaammate gayyir atabata baabika siin jedhee jetteen ulaa mana keetii kana jijjiir siin jedhee deemennaan ilhaq ahlaka jedheen sun abbaa kiyya fadaaka abi sun abbaa kiyya jedheen ansi xallaquutti na ajajee deeme jedheen ilhaq ahlaka jedheen xilaaqirra buuse aliisiit qaqqabsiise amma wayitaa aaree ka biraa barbaaddateef fuudhe ka ammaa kun egaa saalihaat caabidaa fassaalihaatu qaanitaatun caabidaat isin kun isin hundaa fakkeenya fakkataatu amma bareedduu wayii fuudhe gaamammo fuudhe amma sabbaan guyyaa kaan tureetuma ni dhufe rabbi wayiif kana godha anaaf isiniif darsiidhaam duruusa bilaashitti akkana godha maan jiruum kun beekaa laal wanni gidduu jara kanaa deemu kun anaaf isiniif duruusa darsii guddaa namni irraa waa baratu guyyaa kaan ammallee ni dhufe nabi Ibraahim alayhi salaam dhufee fasallama alayhi salaamataa jedheen maalidde jirtan maa xa'aamukum wamaa sharaabukum maal jiruun keessan maashni keessan dhugaatiin keessan maal nyaanni keessan maalin jiruun keessan akkam amma dhufee Ismaa'il manan jiru jennaan faddal ol seeni dhiqadhu haaraba imalarraa dhufte xa'aamunaa almaa dhugaatiin sharaabunaa almaa wa xa'aamunaa allaham jetteen nyaanni keenya fooni boo jette rakkina maalii qabna dhugaatiin keenya bishaan zamzamaa bareedaa kana jetteen hootillee irraa dhiqadhuutii dhugillee nyaannillee kunoo ambaa kunoo afellee lafaa qabna taa nyaadhu ara galfadhu jetteen ara galfachiifte la hin beekne siin waan kana hunda la silma xabiyaasii xabiyaa keessummaa jaallattu xabiyaasiitu xabiyaa ni'maa rabbi alhamdulillah itti rabbiin galateeffattu isiituma shaakkartuudha isiinuma xamala isii ibtihaana mokorrii kana rabbi sii baasuuf deemaa jira la isiin duraa beekaa laal ibtihaana mokorrii kufte isiin duraanii isii kana immoo rabbiin najjaasisuuf deemaa jira beekaa laal isiin kun immoo dhibbarraa dhibba fiduuf deemti bar
jennaan nyaatanii nabi Ibraahim alayhi salaam yaa rabbi dhuganilleen dhiqatanilleen aara galfatanii gaanii Allahumma baarik fi xacaamihim wa sharaabihim harka ol qabee rabbiin kadhateef yaa rabbi xacaama isaanii kana keessattillee dhugaatii isaanii keessattillee yaa rabbi barakaa godhiifi jedhe du'aa kadhate. Namni biyyi kamilleen jedhan biyyootiin addunyaarra jirtu kana hundarraa jedhan biyyoonni bishaanii fi foon qofaan jiraachuu dandeessu makkaan malee jiru jedhan. Har'a makkaan keessatti foon agafeete kaleessa nyaattee har'a nyaattee dhengada nyaattee si salacha'u si nukkubsu. Garuu biyya keenyatti fakkeenyuma biyya keenya fudhuu gizeeyidhaa fudhadha. Guyyaa lama walitti daansitee guyyaa sadii foon nyaattee jennaan gaafa guyyaa sadaffaan nukkubsatta. Ookii adeemsisaan ookii ol deebisaan si qaba malee walitti daansitee torban tokko foon nyaachuu hin dandeessu. Garuu biyya makkaa kana keessatti fooniif bishaan qofaan jiraatuu dandeessa jechuudha. Du'aa'ii barakaa nabi Ibraahim alayhi salaam kadhate sanirraa jechuudha laal. Kana kan sababa ta'e eenyunni dubartittii haadha manaa Ismaa'il alayhi salaam jechuudha. Hedduun keessan jaarsa keessan yeroo jala jirtan isa dhabdan irra isa qabdan arga keessummaaf ilmaan saatiif kabaja qabaatu jibbaa dhabamsiisanii jaalala argamsiisu. Akkasitti rabbiin illee isinirraa jaallata bultiin keessan illee diigamu hammeenyi tokko wani rabbi isinirraa dallanu illee hin argamu rakkoo bifa kanaan tanziima tartiiba kanaan yoo deemame alhamdulillahi jettanii bultiin keessan galgala ga'a ilmaan dhiiraa gaggaarii leenjistanii of gadi baasuu dandeessanii ilmaan shamaraa hedduu leenjistanii gadi baasuu dandeessanii bifa gaarii ilmaan darsii gurguddaa duruusa gurguddaa ilmaan kadhiiraa tokko shamarree haadharraa fudhata jechuudha. Haadharraa ilaallatee gadi ba'a. Yoo haati mana keessaa badde ilmaan illee akkanuma jajallataa badaachi gadi yaa'a. Yoo haati tolte ilmaan illee qaqqajeelaa kanatti gadi namaa ba'a jechuudha. Kanaafuu warra kana caalaa isinitti hin dheeressu nabi Ismaa'il gaafa as deebi'u ammallee ni beeke foolii abbaasaa. Laal riiha abbaasaa hin beeke garri keessaa wal beekan beeke maaltu dhufe keessummaan raqee kan ennaan jaarsa bareedaa jette. Kan siimaan fuula isaa areenni isaa irra das jedhutti siin gaafa turan arrabsite siin kun immoo faarsite. Himalarraa karaa dheeraa deemee dhufe na gaafate sirraa na gaafannaan halloo lafoon nuu barbaaduu deemee hin jedheen jette bo. Maa xaamukum maa sharaabukum nyaati keessan dhugaatiin keessan jiruun keessan akkam jennaanan waan jiru gadi fidee nyaatee foon irraallee bishaan irraallee dhugee. Abu wajji boodaan jaarsuma gaariidha jaarsa xayyiba du'aa illee nuu kadhatee bar jette maal jedhennaan yaa rabbi baarik fi xacaamihim wa sharaabihim jedhe du'aa inni kadhateennan maal natti immoo dhaameree waa dhaamsa wayna hin bifne jennaan sabbit catabata baabikasi ulaa mana kan keetii kana ragga'ii gad dhaabbadhu siin jedhe kana sitti dhaammate jennaan bar sun akkan sii qabadhu natti dhaammatee deeme zaaka abii jedheen sun abbaa kiyya nama biraa si yaadta yaa haadha manaa koo jedheen. Yaadha manaa kee kana jabeeffadhu haadha manaa bareedduun waan jechaa jira. Asan dhaame jedheen bo. Eeqisaan hadiisni sun dheeraadha. Asirraa darsii waan nu laallatuun keessaa muradhe jechuudha. Kanaaf waa'ee bultii kana keessatti tartiiba kaa'ame kanaan yoo deemame bultiin namaa faca'aa hin oolu. Bultiin namaa hin mashaqqaa'u. Bifa kanaan gorsa obboleettii keenya yookiin obboleessa keenyaa fi kan obboleessa keenyaa guyyaa biraatti deebinaarraa keessan qofaan qopheessee keessaa isinii fuudhee. Rabbi daayaa fi nu haa kennu rabbi nu haa qajeelchu khilaasa rabbi nu haa kennu khilaasoo fi rabbi nu haa kennu Abu Ramadaanis qaata gammadan gaa kun warra dhufanii isaan dura dhaabbadde kana hunda dhireessuun natti hin tolu gama isaaniis ni dabarsaa rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanaa wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa adhaaban naari wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalaamu alaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد طيب كينيا فكينيا بلتي غاري إجارة فكينيا بلتي نما نما ملكوفت فكينيا بلتي نما ديغمت إسني هما نهندا في مجرى ورد فيدم ربنا واتايسو أمومان السينيغا نمني سن كيسو ميساجروس أبو بيدايو تايس ورنا درا جريو جرات إن شاء الله إساني في الدبرس. Abu Ramadan sagantaan keessanii qabadda Abu Beedaan akka waan xiqqoo biizii jiranuuti sagantaa isaan fudhatanii turani sagantaa dabarsaa jiranii sagantaan keessan maaf shiraacha itti fufa keessanii qabadda maayikii itti fufa. ما شاء الله
بلين كينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جتا ورين جلنا جرتن إن شاء الله. أما دبس ديه في شنتمي جر بينا إن شاء الله. إن بينا دامساس نينكبا غرساس نينكبا إن شاء الله. غرسكي إن شاء الله. كيف كان الإسلام والمسلمين في الماضي؟